Akkam jirtu nagaa keessanii bakka jirtanitti nageenyi isiniif haa ta'u faamilii kee beekumsaalee yeroo baay'ee talbaan arabiffaan maal akka jedhamu maaliif nutti hin himtu madaamii keenyatti mannee bichisiifannee itti fayyadamuu barbaanna warri jettani viidiyoo daqiiqaa muraasaati waan ta'eef haga xumuraatti kan dhaggeeffattanidha yoo ta'e talbaan afaan arabiffaan maal akka jedhamu oromiffaan fi ingiliffaa amaariffaa isinitti afaan afuriin isinitti maachuudha yeroo baay'ee guyyaatti talbaa fayyadamu talbaan arabiffaanis ta'e afaan birootiin maal akka jedhamu tun dubbatiin darbeen beeku garuu isintu rakkoon isin bira jira viidiyoo daqiiqaa xiqqoo haga xumuraa dhaggeeffatanii maaliif akka fayyadu maal akka jedhamuu fi deebii keessan argachuudhaaf wajjin turuu qabdan jechuudha viidiyoo sana hordofuu qabdan viidiyoon kun baay'ee gabaabduudha. Kanaafuu haga xumuraatti na waliin turaa isiniin jaa egaa talbaan akkuma yeroo baay'ee jedhu akkasumallee googilii irra seentanii sarchii gootanii kan mirkaneeffachuu fi dhugaa jiru beekuu dandeessan dokteeronni yookaan ogeessonni baay'een kan gorsan faayidaan talbaa wanta gubichaadhaan miti waan baay'eedhaan nu fayyada nyaata nyaannoo dhugaatii dhunnuu fi akkasumallee fuula keenya gogaa fuula keenyaa fi rifeensa keenyaa faayidaa guddaa kan qabu nyaata kamichuu daballee yoo soorannee bishaanitti daballee hodhonnee shaayitti daballee hodhonnee baay'ee akka fayyadu talbaanii faayidaa olaanaa kan qabuu fi akkasumallee namoota goginsa garaa qabdan namoota nyaanni isinii nyaatamuu didee appitaayitiin keessan cufamuudhaaf kanneen kana fakkaatan yoo barbaadan waa'ee talbaa irratti qorannoo gaggeessaa itti fayyadamaa dhugaa isaa baraa mirkaneeffadhaa isiniin jechuufi kun akkuma asirratti argaa jirtanii googilii irratti gaafa sarchii gootan gosa qaba gosa sana keessaatii gatiinsaa guddaa gadi bu'aanis gatiinsa ol ka'anis ni jira ani garuu isa diimaa kanatti fayyadamu kan isa kiisii diimaa kana keessa jiru irratti fayyadamaa jira rifeensaadhaaf warri nyaataafis barbaadan immoo bishaanitti dhuguudhaaf akkasumallee gosa nyaata kamiyyuu haa ta'u kan nyaatanitti maankaa shayii tokko dabaltanii kan soorattan yookaan kan nyaatanidha yoo ta'e baay'ee barbaachisaadha talbaanii suutaan barachaan dhufe yeroo ammaa kana immoo madaamiin mana keessatti paankeekii isa hojjedhu naan jettee paankeekii isa hojjedheetiin nyaata wajjiniitiin nyaachaa jiru jechuudha keessumaannu warra dubartootaadhaa fi rakkina baay'ee qabna waan ta'eef baay'ee isa kanaaf immoo isaa kan fayyadu tokko talbaadha amma kana rifeensa keenyaaf haala kamiin akka itti fayyadamnu kunoo as gubbaarratti bishaanii fi talbaa keenya qofaadha kan nu barbaachisu distiin isinitti talbaa affeeltan distii qulqullaa'aa ta'e barbarree yookaan immoo isaa foolii nyaataa kamuu kan of keessaa hin qabne ta'uu qaba maaliif gara rifeensa keenyatti waan dibannuuf isintu murteeffata hagasaa hagasiin ga'u talbaa yoo baay'istan yoo xiqqeessitan rifeensa keessantu murteessaadha bishaanillee gatti naqattan burcuqqoo walakkaa burcuqqoo tokko guutuu burcuqqoo lama sadii sootti naqattan haga rifeensa keessanii isintu beeka amma kana akkamittiin akka affeeltanii jeelii isaa keessaa baafattan qofaadha kanan isinii ibsuuf isinitti himuu barbaadu erga haala kanaan talbaan affeelamee jeelii isaa keessaa ba'ee booda dhumarratti qibaatii gosa kamuu kan isin bira jirutti dabalachuu dandeessu amma kana bakka kanatti bateekaa oiliidha kan itti dabalamee jiru argaa jirtu waan ta'eef isin immoo kana yoo hin qabaanne kan mana keessaa qabdan vaaziliinii ta'uu danda'a kokonaat oilii ta'uu danda'a weeraa oilii ta'uu danda'a qibaatii gosa kamuu maaliif baay'ee gaariidha waan ta'eef keessuma darbee caalaatti rifeensi akka bareeduuf akka lallaafu godhaa jechuudha. talbaa yoo ofirratti dhiistan ittiin firiizii hojjetattanii bakka barbaadan haga barbaadan ofirra oolchitanii ofirra bulchuu dandeessu maaliif faayidaa malee miidhaa tokko hin qabu rifeensi narca'u hin buqqa'u hin caccabu hin ciccitu kanarra maal barbaaddu isin yoo millee taanaan rifeensa keenya too miicin duratti guyyaa rifeensa keenya wantoota rifeensi keenya akka hin goggogne akka narcaane akka hin buqqaane itti fayyadamuudhaaf yaalii godhaa tiriitimentii gahaa kennaa rifeensa kamiifuu kunoo akkuma asirratti argaa jirtan egaa namni kamuu rifeensa gosa garaagaraati kan nuti qabnu inni kun kennaadha haa ta'u malee kan nuuf kenname san haala itti kunuunfannuu fi akkaataan qabannaa keenya akkaataan nuti tiriitimentii goonuu murteessaa ta'uu qabaa jechuudha namoonni tokko tokko kennaadha kuni ganamuma sii kenname warra jettan jirtu of course hunduma keenyaafuu kennaatu kenname garuu kennamee fi isuma kenname sana akkamittiin akka qabatu dhabee kan ofirraatii waan meeqa dhabammoo namoota baay'eetu jira jechuudha. Sanii galeera miti hagas marasii akkasittiin shawwadamuu hin qabdaane akkuma argaa jirtan rifeensa obboleettii kanaa miidiyeemii yookaan jechuu magariisaa jechuudha baay'inni isaallee baay'ee akkasumas baay'ee isin jedhamu xiqqaa isin jedhamu baay'ee namatti tola isinillee warra rifeensa akkanaa qabdanis kan kanaan olis kan kanaan gadis yoo qabaattan akkasuma rifeensa dheeraa qabaachuudhaaf hin jarjarina maaliif faayidaa hin qabu
bakkuma jirutti rifeensa qulqullaa ta'ee rifeensa baay'ee bareedu kan lireensaa kan nama hawwatuu fi kan bareedaa ta'e namatti tolu nama gammachiisu haa ta'u malee inni rifeensa dheeraa qabus inni gabaabaa qabus bakkuma tokko oolii gala. Inni kan biraan immoo sammuunsa fayyaa haa ta'u warri jettanis jirtu of course isin irratti yaadni keessan sirriidha. Keessi isaa fayyaa taanaan irri isaa rakkoo miti haa ta'u garuu nuti foon uffata nama taane waan jirruuf irra keenyattis mudaan akka argamu hin barbaannu. Isa kana immoo ofirraa faccisuudhaafi wanti nuti gochuu qabnu wantoota nuti itti fayyadamnu murteessaa ta'uu qabanii akkaataan qabannaa keenya yeroo nuti ofii keenyaaf kenninu eenyummaa keenyaaf kenninu murteessaadha jechuudha malee kanuma namaa ilaalanii kan koo achiin ga'u kan koo akkasiin ta'uu jedhanii koomentii negatiivii namaa deemuu faallaa namaa deemuu faayidaa qabeedha yaadu as gubbaa irratti jechuudha yoon dogoggoree dhiifama naa godha kun akka haala margaa jirtan kanaatiin dhumarratti erga jeelii talbaa keessaa baafattee booddee vatikaa oiliitti dabalattee jirti. Inni kun yoo talbaa bichaa fayyadamtanii ni daalachaa jechuudha tuma lallaafu daaraa fakkaata garuu qibaatii qabaate jenna bareedni isaa akkamittiin akka namatti tolu akkamittiin akka lallaafu kan dheessinitti himuu hin danda'u. Irra caalaatti galuu qibaatii kan itti dabaltanii itti fayyadamtan yoo ofirraa miiccan ta'e yoo ofirratti dhiistanii ittiin firiizii hojjetattanii deemuu barbaaddu yoo ta'e baay'ee caalaatti kan bareedu jechuudha. Garuu qibaatiitti dabaluu yoo dhiisne akkasumatti itti fayyadamne rakkoo qaba kan jettanii yoo ta'es rakkoon qabu daqiiqa barbaadan sa'aatii barbaadan ooltanii bultanii turtanii ofirraa miicuu dandeessu. Keemikaala hin qabu firii waan ta'eef keemikaala kamirraa bilisa firii waan ta'eef rakkoo isinirraan gahu tokko hin qabu jechuun barbaada. Egaa ani wantoota itti fayyadamu hundumaa ifa bilisaan hagam beeku haganaa galee isiniif ibsaa fuuldura keessanitti itti fayyadamaa jira. Hagam akkana fayyadee hagam akkana gammachiisee hagam akkana waan hawwii barbaade irraa argachaa jiru. Warri galee fi galeera warri hin galleef immoo ammallee akkasiin hubattan hin barbaada. Faamilii koo kan baay'ee jaalladhuu fi kabaju isin dirqisiisaa hin jiru fedhii keessan irratti hundaa isinillee akkasuma yaada keessan keessaa mana keessanii fi kan isin fayyadu adda baafattanii itti fayyadamuu dandeessu. Sababni isaa kan tokkoof ta'uu dhiisuu danda'a. Otuman jedhu immoo kun akka obboleettiin kun fixee gara dhuma masaajii gochaarti. Waanuma kamittuu yoo fayyadamne dhuma irratti masaajii gochuun baay'ee bareeda. Rifeensa keenyaaf illee akkasumallee isaa buqqee mataa keenyaaf illee baay'ee faayidaa kan qabu waan ta'eef masaajii gochuun illee dirqama. Haala kanaatiin itti fayyadamaa akkasuma talbaan fuulaaf illee affeeltanii jeelisaa keessaa baastanii fuulaaf illee kan itti fayyadamtanii daqiiqaa 20-15 ofirra tursitanii kan ofirraa dhiqattanii dha'uuti baay'ee fuula qulqulleessuudhaaf illee sadarkaa tokkoffaa irratti kan argamu talbaadha. Wantoota akkas mana keessatti qopheeffamanii otoo fayyadamtanii gaariidha. Kireemii garaagaraa irratti baatanii rakkoo garaagaraa baaf saaxiluurraa akkasumallee saantiibaa wantoota baay'eetu nama miidha jechuudha. Yeroo ammaa kana namatti fakkaata. Yeroo filterii ofirraa qaba roobooda garuu balaanii namarraan ka'u baay'ee fagoo waan ta'eef kanarramu waan akkasii wayyaa isiniin jedha. Egaa walumaa galatti talbaanii afaan arabiffaatiin budurkitaan ingiliffaatiin immoo isaa fileeksiid afaan oromootiin talbaa afaan amaariffaatiinis talbaa jedhama isinii galee. Afaan amaariffaa afaan oromootiin maqaan isaa tokkuma arabiffaatiin budurkitaan jedhama. Kana dura siin gaafadhe sirratti naa deebistanii turtan warri beektan anuun beeku. Waduma kana madaamiin kos natti himte sinis immoo natti himtanii mana keessaa shayiitti waan dhuganii fi salaaxaatti dabalatanii ni nyaatu. Akkasumallee paankeekii isaallee anatu hojjetaa jechuudha. Isa kana immoo akkamitti akkan hojjedhu akkamitti akka nyaatan viidiyoo biraatiin isinitti agarsiisuu danda'a waan qabatama waan ta'eef garuu paankeekiin sarara namaan bahu walumatti hubuun kurama malee jechuudha. Maaliif hin lallaafa bishaan of keessaa yaasa. Suuteettanii hojjetan malee garuu hin nyaatamaa jechuudha baay'ee bareeda. Akkas isiniin caa maqaa isaarra isinii deebi'a. Arabiffaan budurkitaan ingiliffaatiin fileeksid afaan oromootiin talba amaariffaatiinis talbaa jedhama talbaan isinii galiira miti. Akkas irra caalaan keessan garuu arabiffaatiin barbaaddu waan ta'eef arabiffaatiin talbaan budurkitaan jedhama. Akkas isiniin caa akka safaraattis akka mana isin jirtanittis maqaa biraa immoo yoo qabaate isin immoo koomentii irratti naa barreessaa. Ani kanan beeku kanaa namarras kanan dhagaye as daawwattoonni kollee kan naa deebistan isa kana waan ta'eef haala kanaatiin itti fayyadamaa isiniin jaa. Gaaffii keessaniif deebii taa'eetii yaada. Viidiyoo biraatiin akkan deebi'ee dhufuudhaaf piliis laayikii gochuun irraanfatiin akkasuma maatii ta'a sheerii godha. Gaaffii qabdan koomentii irratti barreessuudhaan bakka jirtanitti amaan isin argin gaarii isin hin darbiine hordoftoota amantaa musliimaa ayyaanni kan baranaa kan bareegirii kan bara dheeraatiin isinaa qaqqabu isiniin jaa bakka jirtanitti nagaa ta'a. Baay'ee.